waanan jedhu na duukaa jedhaa jechuudhanni misirrichi waanan jedhu na duukaa jedhu ani beekumaa biraanee sinqee siisay fuula waaqayyoo fuula saba kanaa duratti milikkita kakuu kootii kan siif ta'u qubeelaa kana siif kenneera kasheetti gootu agarsiisa amma immoo gaaffii isheen gaafadha ani sinqeessisaa siin beekumaa biraanee fuula waaqayyoo fuula saba kanaa duratti milikkita kakuu kootii kan siif ta'u qubeelaa kana siif kenneera harka isaatti goota Mere chichuma mere iyyooti amantoon harka keessanas qabu gaa'illi kun gaa'ila qulqullaa akka ta'uuf Abu Waldaan Kiristiyaanaaf waaqayyoonaa kenneen an ergamaa geetaa hunumru maqaa abbaa kan ilmaa kan afra qulqulluu isaan sadan tokkoon walitti qabsiiseera. Meerane galatti meera. Yesus gootu goota. Du'eera bakka abbaa manaaf haadha manaa ta'uun kanuma. Eeruneerra jechuudha. Amma yeroon kun yerootti isaaniidhaaf kadhannu dhufanii lafa kana jilbeenfatu jechuudha. Kottaa jilbeenfadhaa. Geggeessitoonni waldaa nuuftu gara kana. Jaarsoliin geggeessitoonni waldaa kottaa. Paasteroonni hojjetoonni wangeelaa kottaa. Akka keessan irra ka'aa. Paaster Ifaan kadhatuuf. Abbaa gaarummaan guutuu waa'ee buloota keenyaaf siyaa galatu. Isaan eebbifna, jireenya isaanii eebbifna, gaa'ila isaanii eebbifna, bara isaanii eebbifna, eebbi waaqarraa, eebbi lafarraa isaan haa argatu. Daa'imaan isaan eebbifneerra, jireenyaan isaan eebbifneerra, karaa hundumaa isaan eebbifneerra haa eebbifaman. Qilleensi kam isaan hin danda'in. Karaa hundumaa daandiin isaanii, gaa'illi isaanii biyyaaf fakkeenya akka ta'u arra nuni ijoolleen kee eebbifneerra haa eebbifaman. Olii gallee isaan eebbifne haa eebbifaman. Eebbi waaqarraa isin irratti haa ta'u, gaa'ila eebbaa isiniif haa ta'u, maqaa Yesuusiin ameen. Harka keessan gooftaadhaaf walitti rukutaa. Amma yeroon kuni yerootti shaamaan ibsamuudha jechuudha. Yerootti shaamaan ibsamuudha. Raawwanna walii wajjin yaa'ina.
yeroon shaamaan itti ibsamuudha. Kana jechuun jarri kun quba qubaa rakkataa turan, quba qubaa jooraa turan, barbaadaa turan. Isheenis nama abbaa manaa isheedhaaf ta'u barbaadaa turte mucaan kun. Mucaan kunis baay'ee rakkataa ture, barbaadaa ture, jooraa ture. Akkuma hundi keenya beeku. Waaqayyo garuu har'a gargaaree seka ijoollota kooti waan ta'ani amma jarri kun barbaadaa jiru laalaa gubataa jiru. Isheen eenyuttan heerumaa inni eenyu nan fuudhaa. Kanaaf olii gadi rakkataa jiru, dadhabaa jiru. Abbaan dura dhufeetti qabsiise garuu badhaasa guddaa qaba. Hojjaan isheen qaqqabu. Wande hojjaan isheen qaqqabu. Barbaadaa jiru jarri kun. Jarri kun akkuma beekamu barsiisaa beekaanii baay'ee barbaadaa ture. Waaqayyo baay'ee egaa maaliif akka joorsaa ture hin beeku. Amma kunoo itti baase Waaqayyo tokko ta'an ol qabaa agarsiisa. Waan baay'ee nama baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyo gargaaree har'aa kaasanii jarri kun tokko ta'aniiru. Anis uffee jedheera karaa tokko. Waaqayyo bagalatu. Amma yeroon kun immoo yerootti waraqaan ragaa karaa waldaa keenyaa jara kanaaf kennamuudha. Karaa dhufee kan kennu obboleessi keenya obbo Baayisaadha. Isaanis achi as ba'anii dhufanii akka keessaa rukutaa waraqaa ragaa kana kennu jechuudha. Yeroon kun immoo yeroo isaan itti mallatteessaniidha. Qalbiin akkasiin jiru. Ilaaleen deeman. Mallatteessuu jechuun bakka fin'eerra jechuudha. Waa'ee wanti goonu hundinuu hiikaa qaba. Waldaan kiristaanaa nama kana isheen badhaaftu inni guddaan ifinno laanaan kitaaba qulqulluudha. Kitaabni qulqulluun buddeen jireenyaati. Isa sobbo baay'een faana kennu.